fayyaa akkam jirtuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo amma nu ga'een isiniif dhiyeessaa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii Elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun aanaa tokko guutuutti dhuunfatee jira. Gooticha onnee sibiilaa woboon har'a ganama agayya 28 bara 2022 ganama bariin godina Bahaa Wallaggaa Onaa Roolimmuu mooraa magaalaa Arootti waraana faashistii Abiyyi Ahmeditti seenuun mooraa ishii keessaa buqqisee magaalicha guutuutti dhuunfatee jira. Tarkaanfii mooraa buqqisuu kanaan gootonni ilmaan Oromoo woboon meeshaalee waraanaa bireenaa isnaayiperaa qawwee keemmii hedduu konkolaataa waraanaa rasaasaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa kan dhuunfate yoo ta'u waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhamanii turan gadhiisisee jira. Lola jabaa gootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti mul'ate kanaan waraana bilisiginnaa 70 ajjeesee 45 madeessuun uummata aanaa Roolimmuu gammachuun shubbisiisaa jiraachuu ajajaan oboo naannichaa ibsee jira. Guutuu gabaasa kanaa odeeffannoo dabalataan walitti deebinaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaleessa agayya 27 bara 2022 fudhateen ammoo jaaleeraan gameessaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessiti. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa weerartoota ilmaan Minilik barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmed tiksuuf dhamaa jiran irratti fudhate isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turu an heeraan gameessaati. Irreef gaachani uummata Oromoo woboon zoonii giddugaleessaa tarkaanfii iddoo garaagaraatti hagayya 27 humna diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argatee jira. Tarkaanfii kanaan humna diinaa godina lixa shaggar ona adaa bargaa mooraa magaalaa karkarreessaa irraa gara incinni konkolaataan fiigaa turte paatroolii 2 guutummaatti daaressuun 15 ajjeesee 10 madeessuun qawwee PKM 1 isnaayiperii 1 AKM 10 gumbii 30 rasaasa 2,000 waliin irraa hiikee dantaa qabsoof galii godhee jira. Woboon tarkaanfii isaa itti fufuun godina addaa naannawaa Finfinnee ona sulultaa magaalaa darbaa seenuun milishoota mooraa diinaa eegaa turte gugsee namoota 10 qawwee ishee waliin dhuunfatee jira. Godina kaaba shaggar aanaa darraattis milishootaa fi humna addaa wal makanii mana uummataa gubuuf yaan haxxeetti hidhee hedduu madoo fi du'aan adabuun kan afan baqatanii gara dhufan takka dacha'an taasiseera. Itti dabaluun korommiin ilmaan Oromoo giddugaleessa Oromiyaa aanaa ejersaa lafoo humna diinaa ganda gooroo daannisaa keessa maadheffatanii ta'an cabsuun 5 keessaa biyyootti dabalee jira. Cuunfaa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kaleessaa hagayya 26 2022 godina Gujii Bahaa keessatti fudhate jaalgalmoo Oromoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Waardiyaan Oromoof Oromiyaa gootichi diiga impaayiraa waraanni bilisummaa Oromoo sirnam nyaata Itoophiyaa bar dhufaa darbaa dhiigi ilmaan Oromoo xuuxaa jiraatuun deem buqqisee Oromoof Oromiyaa irraa haasuuf qabsaa'u jirta tarkaanfii eegdota sirnichaa irraa fudhachimsee itti fufuun injifannoo lammii boonsee diingadoochi galmeessuu jira. Alkanaan agayya 26 bara 2022 abdiif gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa umni addaa Cibraan Soddon Booroo Barii Barraaq irraa haasee godin Gujii Bahaa aana Gumeel Dalloo magaal Bulbuliif malka guba jidduutti ardaa Ombooree Waaqoo jedhamuutti aleella axxee humna maafiyaa PP kanneen magaal Nageellee Booranaa irraa konkolaataa Isuuzuu 8 paatroolii 4 ooran lamaan gar malka gubaatti imaluu jirti irraatti ganam sa'aatii 1 walakkaa haasee akka sa'aatii 4 walakkaa akka impaayir Itoophiyaa baneen humni cibrichi dhabamsiisuuf PP'n bobbaaftu bobba guutuu cibrichi loltuu cibraaf guduruu barii baarudaan itti dukaneessuun kopheef konkolaataa heessa yaasee xillisisii dhabamsiisuun gootummaa godduu itti argisiisee konkolaataa 14 fi meeshaalee waraanaa guguddaa agdiqaa irraa booji'uun galimoona qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Akka kanaan lolkan irraatti irreef abdiin sabcunqurfamaa waraanni bilisummaa Oromoo waraan impaayirichaa irraa nama 68 ol du'aan adabee biyyee akka ergu yoo ta'u kanneen 80 ol ta'an rasaasan tortorsee madoo dandammiin qabneef affeeruun hojiin al taasisee garman sireet ergee jira. Gammeeshatiin deeshqatook PKM konkolaataa 14 kilaashii akaama 34 hidhannoo guutuu waliin rasaas deeshqaa 850 rasaas bireenaa 1,200
rasaas kilaashii 4,987 bombi garagaraa bilbiloo qunnamtii garagaraa dookumentii moona diinaa uffata waraanaatiif meeshaalee didiqqaa hedduu dabalatee hiikkachuun hidhatoo PP daaressee injifannoo cululuqoo saboo cunqurfama uummata wal qabachiisaniif moona qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo damboobsan galmeesse ture. Inceerreen Impaayir Itoophiyaa olol meeshaa lolaa godhachuu haadeeffatu waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra 30 booroo guutumaa dhabamsiifne jirraa liiban keessaa baamne gar Keeniyaatti akkitee jirtii jechaa haturan yoo ta'u loli humboona diinatti habaraaruu guddaa naqee salphin agan hin jedhamneef kaadhim yoo ta'u gam waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa humnadda cibra 30 boorootiin ammoo haga'umsa agamakkiin qab diinatti argisiis lol shaakalaa hawareegamaaf madoo kamiyyuu adoon keessummeessin waaroo salphinnaa tumsitoo sirna bulguu Impaayir Itoophiyaa jedhamtu kanaatu uwwista'u akkasumas uummata Oromoo biraatti haabdi bilisummaa dabaleettor awwiiree murteeffannaaf qaban ilaan arguuf katti dabalanii roogundaan carraaqii godhan humnaaf ga'umsi waraanni bilisummaa Oromoo daran qabkatti hubateef ibiddu warraaqsaa aara qabsiisuun fuul kitaaba warraaqsaa itaan ka itti saaqatan ta'uu mirgammachuun guutameen erga isaanii karaa keessatiif alaatiin dabarfachaa akka jiran ta'uu aheen lolli aga bilisummaa uummata Oromoo walabummaa biyya Oromiyaa birmadummaa biyya Oromiyaatiif hiree murteeffannaa uummata Oromootiif saboo cunqurfamoo mirkanaa'utti hatti fufta Oromiyaan biyya injifannoon uummata Oromoo